haadha warraatiif abbaa warraa ta'ee jiraachuu ka barbaadu kana akkami sagaagalummaadhaan jalqaba. Akkami sagaagalummaadhaan jalqaba. Du'aayiidhaan jalqabuu qaban bismillah jedhanii jalqabuu qaban malee sagaagalummaadhaan sheexaana jidduu fi seensanii sagaagalummaadhaan zinaadhaan jalqabuun barbaachisu. Kanaafuu wanni isiniin jedhu dubartii takka yoo jaalattan yookaan dhiira tokko yoo wal jaalattan shamarrilleen jechuudha karaa haraamaatiin wal bira gahuurra baqadhaa akka malee. Karaa haraamaatiin inuma nama biraa irra irraa baqachuun barbaachisu san jechuu takka. Aga gaafa nikeenyi hidhamee xumuramutti. Eega nikeenyi xumurameen booda rakkoon qabu isin rakkoon qabu akka barbaadda yoo taatan rakkoodhaa miti sunni rabbitu subhaanahu wa ta'ala isinii fayyamee jechuudha. Garuu ammoo osoo nikeenyi hidhamin dura haadha warraa eenyu kana fuulduratti fuudhuu barbaada jedhanii yookaan ammoo fuulduratti itti heerumuu barbaada jedhanii akkas gochuun kun khiyaanaadha waan badaadha isiniin jechuu barbaada. Feegaa bakka akkasiitti rabbiin isin haa eegu biro. Baay'ee kan biraa Ustaad Hamdi maal jettan? Afi dabalataa xiqqoo mallee argachuu danda'a. Maaliidha gaafadhume? Isuma kanarraa hin fixatanii amma intalti sun akkasitti nikaa yeroo sun wal godhatanii turani booda ichis booda yeroo xiqqoo booda turanii haati ammas kabiroo heerumte gaafa kabiroo heerumtu kun inni duraa kun nikaa kiyyaa jiraannaani nikaan kee duraanu yeroodhaaf walii galle malee wayi nikaa hanga fuudhaaf heerumaaf wanti walii galle jettee heerumte kabiroo amma karaa sirriitiin heerumte jechuudha. Amma nikaan isa duraa kun ni jiramoo kaboodaa kunoo akkami nikaan? Kaboodaa nikaa sirriidhaa hidhateemi nikaa gad dhaabbataa hidhateemi? Kaboodaa nikaa gad dhaabbataa hidhatee. Khalaas kanuma boodaa kanatti jabaadhu jedhiin mee kaan hin dhaqqabdaati boodum. Maal isiin maal oliigat harkaanfataa deemtiree rabbi isii gad dhaabuuti gad dhaabbadhu jedhiin. Abbaan warraa isiidhaa kanuma boodaa kana kun nikaanii baaxila inni kun kan mutaadhaa suni. Sun baaxila sun nikaa habadaa sikke nikaa inni sun hin hidhamu. Sigaltee kanaafuu isiisanii isiin heerumtee naan inni heerumte kaboodaa kanatti heerumtee erga jiraatte. Inni dura inni kun nikaa waan odan nikaan kiyya sirra jiru nikaan sanii ufiina haasaa. Sun ufiin haasaa dhiisi ofirraa san eega akkas taate waan akkasiidhaan jiruuti bira kutaa isa san. Rabbiin khayri haa godhu. Qabaa fi waan isuma kanaafuu. Laan gaafatina. Gaafatina itti laaffisa beekatuma. Gaafatu firiidamii takka takka kennuufiin gaariimu. Maaliif jennaa yoo inni dhufeen waan takka takka akkasii waan akkasii san miidiyaa irratti hin gaafatin lafarratti illee gaafachuu sodaata. Baruunuu isa dhibdee jechuudhaaf jedha. Ayyee tole kan biraa eenyudha? Anaa gaafii qaba takka. Maal jettan? Gaafa waan osoo wanni sun hin dabrin gaafii qaba laata narraa fuudha. Okay. Fakkeenyaaf nikaa mutaasan hin ta'u jaame. Sababni hin ta'u jaameef maalidha? Akkas dhibdeessa. Sababni isaadha irra caalatti shaari'atu dhoowwe waan ta'eef garuu xikma isaa wagguu ulamaan dubbatanii لأن الحكمة من النكاح الاستمرار جدا استمرار حكمان شرعين دروما نكاح كان أيام قوتيف أكا نمني والجنجراتا اتفوفوف أكا إلمان أي كيسا قمتو في ملي نمني والمبرا قهي والبرا هادي مدافي ميتي سلا وسو أكستا تمال نمني لكود أول مكتتا ربي سبحانه وتعالى واني لراف دبرتي والهاغاني جدي ربي سبحانه وتعالى هيميف توكو ولدت ألفاق أباتني ولدت متناني أمل ولي براني اتافو فانيف جرين يساني دا جرين يكسمالين دابتو لما فادا كزرين جدو ساني تارغمتوف أكا إلمون نمادا كوني نمني كون زرين إسا اتفوفو إني كون أمو متعا كان جدا مكون أمو قطرو دان فكين قويا لماف ديكا سيدات انتا لم فولان انتا لكون انديس قريتش نياتشيسا Samboda wajjin ciisa borumtaadha intalli kutte ammallee kabiraatetti heerumti kabiraallee torban takka kabiraallee ji'a takka kabiraallee ji'a lama
intalli daawun hin jirtu lammata ammoo dhiira tokko wajjin jiraachuun hin jiru. San booda intalli kun akkam taati? Warra sinigaltee warra mana bunnaa beetiitti dhiira 30 dhiira 70 wajjin ciisuun garaagarummaa hin qabdu jechuudha. Intalli akkasii sun deemtee dhiira tokko wajjin jiraachuu hin dandeessu abadan. Amala dhiira tokkootiyyuu fudhattee jiraachuu hin dandeessu abadan. Sinigaltee baay'ee rakkisaan gadi teesseetiin jiraachuu hin dandeessu hin baddi jechuudha. Karri kun karraa sagaagalummaati maqsuuda nikaahallee waan balleessuuf jecha shari'aan islaamummaadha nabi rabbiidha alayhi salatu wasalam irraa dhoowwanii. Gaafa saniyyuu kan hayyamameyyuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala gaafa jalqabaadha kan hayyamameefi يعني لظروف معينة إرجسني أمو ظروف نسون إرجدا برتنبو ده رب سبحانه وتعالى قوتتي حرام أقول إيه جتشولا قوتتي حرام أقول إيه جتشولا والله أعلم ولما إنك دبتني سكن جتشور بعدي akkasumami ustaaza maal jechuudha waan jechuudha anu haasawuutiin jira Sheekh Abbaas fixaachuutiin jira anu haasawuutiin jira akka ilaa xumura dhagee ustaaza wal dhageessanii أصلا يعني اختلاط ندقان tanaaf amma fakkeenyaaf akkuma atuu jette yoo tokko dhufee torbaan tokkoof niqaa godhate ni jira amma yoo tokko dhufee torbaan tokko taphatee kute khaanis torbaan kana taphatee kute torbaan itti aanus kabiraa yoo gartee asii shubbisee kute baatitti nama 4 jechuu baatitti namni 4 kana keessaa yoo ilmoon akka carraa gara qabatte ilmoon tun ta nama 4tiin addan beekamtu ta abaluu kanaati ta abaluu saniiti dhiirtii 4 takka ilmoodhaan rakkattu dubartiitu ilmoon rakkate jechuu ogguusan tanaaf akka dubartiin tun gama ilmootiin hin miidhamneef kopha guddistii mire maaliif kunis yoo keeti jetteen an torbaan tokko qofa kana boodaati itti aanawuma jaamire kaisa boodaati lakki an guyyuma 5 jaanoon tajeeti abbaayyaa nin saafare mucaa deema abbaa boodaa barbaadi jaan ilmootanaa wajjin akka isin hin rakkanne akka dubartiin gartee darbamtee kophatti mas'uulummaa takkaan alaa hin hafnee fi rabbiin waan kana dhoorkee yaada juun qaba ustaaz. أيوة سجلين كونجرا السلام عليكم الله وبركاته جرى أستاذ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كجيت جرا أوكي أيه أستاذ حمدي اختلاط الأنساب باية كيسة لين صورمو ولما قال سبب نسادا يو انت اللي تكا متعمانو هيرمت زمان سان كيسة زمان يباها سان كيسة يجتورا يو سين هيرمت قرأت واقبات نكاني متعاسونو يدامون دن دولة ما فاجتون اختلاط الأنساب هذا باية كيسة وانا انسيهو علماء كدبتني كأنبيكو سكني لكدورة دبت سني لماني اختلاط أنساب هذا باية كيسة وننجرن سبب نسادا اختلاط الأنساب فكين يفهم نمتشي نكان داتاير قسني أمو يو غرا واقبات نكين لما فاو سوسين غرا قبضو يدامون دندو الأوما ده هكسين دي سوتي يجول سوا سنفجة با إنانني كم بيو كتابة فيكي كتاب غرا غرا كيستي سيلا ما سنين والله أعلم سنالي علماء دبتشو ملنكا وجهة سادا والنار على كل حالني
كركو الآمتي بارك الله فيكم تمام. أيه أين جرمي يا جماعة؟ أبو أبا أستاذ عباس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرتوا كم أستاذ يا نبوة؟ جرتنيمي كجاري الحمد لله. سجيني قالت هذيك. مال إنما بدني أكم فيان كيسان. من قدونا كانوا ما تترتيت ما صوت ما رفتي بر. لا لا لا. مو أكنت وانا جتني بدني بوتومات بدني مال قد يفتني تومان كتني. إيه مال من قدور رجل على مره. من قدونا كانوا ما بر. مو مانغودوم يوم مانغودوم تاني جنة مو مودينو تكابتشو جرتان ومكان أصدقائي نقرأبو جرتان. لك أبو مال. دي وطاتي لعبنا. وطاتي لو جزاكم الله خير. الله أكبر. مال إنه ما جرتاني ساسين أرجو وجاك يا ستي روتك ملتني. والله إنه مرة أستاذ يو جدولا أنا كذي فهم لي أما بعيناني yeroo hedduun natti mijaa'u garuu yeroo guyyaa lama sadiin inuma dhufa mana ahlaan fa'a. Okay bareedaadha rabbiin isin haa laaffisu jabaadhaa jabaadhaati sirriitti rabbiin isin haa laaffisuuti nama jabaatu rabbiin isin haa godhuuti darsiin dhiiftanii ka duraan barsiiftan sani. Darsiin dhiisee baranaatti hin deebine xiqqoo haalli namni jooyine ijoollee mootuyyuu yeroo irraa gubuu qofa taateeti baranaa nama biraatti dabarsine akkuma gaariitu iyyuu warra quraana barsiisu. Nama biraatti akka bu'ee barsiisaa. Maal isin hojiidhatu isin shaagale moo jireenya kanatu wannaa jedhe jireenya. Hojiidhaan walitti nu deemuu didi xiqqoo. Anallee xiqqoo barachuurraa xiqqoo naa ta'u sa'aatiin ani baradhuuf sa'aatiin barsiisu waan harka wal qacceeti. Aywa. Barsiisuu immoo barachuutu irra dursa waan ta'eef sanirra durseetumaan nama biraatti dabarsee barsiisudha. والله ربي سني آلاف سوكا جبات أسرتي أكسمتي تدي بياتي برمسلي أردوفا برمس بركات من برسيسني ربي بركات سني أقولتي. آمين آمين جزاكم الله خيرا. توفى إن شاء الله بارك الله فيكم أستاذ. ربي بركات سني أقول. أيه ناس راجرتا بليون جرتا. أبا إنيوتي أبا فيرا بدلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akkam jirtani nagaa? جرى الحمد لله. Sanur kabadani warra kuma carraa rabbiin ol seensisee sinuma dubbisanii ol gale. أنا إيه سبب هاي يا جماعة والله أنا بيكو بكتي بدي أنا بيكو لكن كما Abdii Muusaa wajjin nur qabadde lenneetuma egaa yeroo tokko tokko malee si argaa hin jirru. Abdii Muusaa dha biyya galee rabbiin nagaan isaa deebisu ana ammoo ani maal ta'e isaa jamaa wallahi hin beeku. Saati madhabe saati masilaa dhaabbatanii tuma laayivii seenan san dhabe immoo rabbiin haa laaffisuuti saatii gadi dhaabbatanii laayivii seenanii asii haasawan kana dhabe. Nama wajjaa sotu harkate ustaaza lakki mudii nurra qabachuu jirta maal ustaaza Abbaasi mudii nu qabatta jettaa miti atuu mudii nu qabatta Imraan harkatteeti kasii wajji haasawu nu gatte bar. Imraanii fi liivii Imraanii wajji maal haasa'ettanii? Imraanii fi fuul tiktooka 3-4 caala. Gara mana keessa. Dhugaadha wallahi biraa achi fagaatan malee laayivii seenuun baay'ee ulfaataadha dhugaadha. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يرو غري يرو على بابوفا إنسان لكن كا إجولين أكسمتنا مشاكل تدوغا رسول نو مجرتي لكن أمور رجالة سنيل ميتي ساتي كان ada bebo ساتي كدرابتا ada ساتي لايف سينن يرو غري بهيتين halkan كيسا فا ساتي كل على ساتي halkan كتيم بودا فا منتي دبي يرو أكسي أمو لايف سينو دافي nama dadhabsiisa kana kanatu wanna jedhama malee waan biraati miti. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Ya abba firaa galatoomi rasaasa kana dubbifname
Sada masya Allah ustaz. Sinur kambadina kan ulti kakabale sitani akka duremidi. Eeywa abbaa bismillah buuseen usuun nyaasa dhiifama abbaa feraa Baga dhiifama gammadan usuun ustaz nyaasa masya buusee Allah waan mata geeffa gajira bari Imran ganna dhufanii eda masha Allah. Baga gammadan. Amman dhagaa jira wallah. amiin amiin isinillee gammada ammallee dabalaa gammada maal kabiraatu arganne Imraan hin qofamoo Biyyuma jira Amman sa. dhagaa jira. Biyyuma jira hai. Wayita jiran wayituma dhagaan ustazam di afaan qabadhaa jira. Nama na arsina. Ida dhagaan wayituma Imraaniin eebbisuu jirtammoo isin mucaa lammaffaati Imran imam dhagaa jiraan wallah. Maal jettan? inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kunoo nagartan isaa asirraa baddan wogguu jennuun lakki anin arga guyyaa lama sadii jedhanii Jechuun kana dhufeetiin seeneetumaan deemuu malee ka odeeffannoon qabu wallahi isinillee ka walquban qabu. Galeen kiyya dhaga'amaa isin biratti ummata. Qixaaxamuu qabda Ustaaz Abbas qixaaxamuu qabda maqaas. Qixaatiin asuma irratti hin ta'u ka maal taatan ustazamti. Kaalid ammoo lammaffaan dhageenya jechuu jira kunoo Allah masya Allah gammachuudhaan. walumatti qaba du'aa itti godhan lamaan isaaniitu rabbi barakaa itti haa godhu jedha Wallahi rabbi ka barakaa isin haa godhu. Dhugumaan Wallahi lama nama gootonni akkasii isaanuu lama dhageenya Ustaaz akkam nu goggodu jirtaati. Hai. isin adabamuu qabdarree akkas tanan amma na dhaqqabban. wallahi dhuguma lammaffaadha lama qaba ilmaan lama qaba ilmaan dhiiraa lama qaba Ustazawwan. Allah. Maka jedhani beektu seerri hiyyeessaa muran dureessallee dhaqqabde jedhani seerri dura adabbii naa muran amma ustazamtillee dhaqqabde alhamdulillah. bare seerri dura muran suni nama nan qatuuti amma isaallee dhaqqabde kun nama baay'eetu quban qabnu jechuu jira hoo أعوذ بوجهي ورب الكعبة سبحان الله هيا كستاتوس أنت كمان كتاتا مجاي وري لما كتاتا مجان Rakkoon qabu eega maqamni dhaqqabatte isin walakkabu san Galeen kennan dhaga'amu waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh qabnu hin gaafa. obsitanii isin aliyyii fi rasaasni kun hin obsitanii isaa hin haasofna xiqqoosi haa dubbatanii yoo jarjaran wanni nan gammadeef beektanii wallahi moo'ita maqaa dhaga'ee dhuguma quban qabu ofirratti hin beeka wallahi ustaadha gaafan mucattii hangafa argadhu wallahi gammachuu akka gaafas gammadee takka ofii kiyya argeen beeku umri makii jedhatti agera ladde agar mo nama gammachiiftu waan hin beekuuf hin gammadee taniin ol bahee hin eebbiseen rabbi barakaa sinii haa godhu rabbi barakaa sinii haa godhu Imraan amma ture bar waggaara dabre ka lammaffaallee arganne alhamdulillah lamaan isaaniitu rabbi barakaa itti haa godhuuti du'aa itti godhaa kunoo isin dhageessifne أبوه دقيني خنا خلا مدا خنا دقيني مبروك ألف مبروك والله أستاذ آمين 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 دوسي جمدي آمين آمين يا رب آمين yoo dhuguma taate kalama daakun والله دقمة والله دقمة بس ما شاء الله لك دلقات تجرت ما شاء الله تبارك الله هاي والله ربي سرك قبلوا ربي بركان واقول لا تشو حافظ آمين ربي آمين 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 يا رب آمين آمين لما نسألني ilmaan rabbi sodaat ilmaan biyyaa tolu khadiinii tolu khadiinak dee tolu kharabbii tolu khagartee makhluuqaa fi khaaliqaa haqaafirraa eegu ilmaan diiniin dhaabbatu gartee diiniin oolee bulu rabbi nu haa godhu daa'ii addunyaadhaa warra ikhlaasaan beekame ka tawaadu'aan beekame ka hikmaa fahmiin beekame rabbi nu haa godhu boo ammallee kan biraa si haa dabalu ilmaan gaggaarii si haa dabalu rabbiin ولين عمري سنيا ديرس ان شاء الله آمين بركة سن الله ربي سنا بركة تشيسو آمين 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 ربي بركة سنا هاقول Ustaz sagaleen kiyya أيتو dhaga'amaa لي رساسة دبت إننا قاما دبت أما yeroon qabu hariifadhee nikaan sun nama waajiba. nikaa godhachuun nama fedhii qabu nama zinaa keessa bu'aa jedhee sodaatu irratti waajiba nama dandeettii qabu irratti
nama fedhiin qabne ammoo nama sagaagalummaa keessa zinaa keessa gala jedheetiin nama fedhiin qabne fedhii dubartiidhaan qabne kan ammas ammoo sagaagalummaa keessa zinaa keessa gala jedheen sodaanne irratti sunnaadha. Nama ammoo waan takka beekaa fedhii illee hin qabne isin galtee duniyaa ittiin horatullee dandeettii illee hin qabne kan ammas sagaagalummaa illee dalaga jedheen sodaanne akkasiisan yeroo itti haraama ta'uyyuu jira fuudhuun keessattuu biyya kuffaaraa fa'aa keessa yoo ta'anii jedhanii yeroo garii ulamaa'in ka dubbatan biyya kuffaaraa keessatti yoo taate fuudhuu fa'aa biyya lolaa keessatti lolli keessa jiru keessatti fuudhuu fa'aa warri haraama godhu jira. Yeroo jibbamu jira jibbamaan fuuni yeroo ni keeni jibbamullee jira yeroo jibbamu ati hiyyeessa waan takka harkaa hin qabne taatee ammas fedhii kan hin qabne taatee sagaagalummaa yookaan zinaa kan hin sodaanne yoo taate gaafsanni keenyi jibbamaa ta'a jechuudha. Laakiin amma akkuma siin jedhe sanii yoo fedhii qabaatee namtichi suni ammas zinaa keessa hin gala jechuu ka sodaatu taate gaafsanii dirqama sarratti ta'a. Yoo ammoo sagaagalummaa keessa hin galuu jechuu sagaagalummaa keessa hin galuu jechuu kan hin gala jechuu kan hin sodaanne taate ammoo gaafsan sunnaa sarratti ta'a jechuu gaafsan sunnaa sarratti ta'a jechuu. Nageessa rasaasa ka jettu kun hedduun dhageenye. Walumaa galatti yeroo neetworkiin si qabu ati waa inni kaa gaafachuu dhuftaa isaa rabbiin hin sodaattu moo yeroo waan inni kaa gaafatan yeroo neetworkiin nama qabu dhufanii rasaasa sagalee kan kee neetworkii kan kee sirreeffadhu rabbiin barakaa si haa godhuti gobaziiko. Hin dhagamu sagaleen kan kee waan tokko hin dhagamu. Jamaa sagalee isaadhaan dhagahuti neetworkii sirreeffadhu. Nama biraa dabarsaa ustaaza. Beektaa neetworkiin kun qiimaa ni qaamtis hin beeku fi ni kaa wayii godhata neetworkiin hoggaa namni ni kaa dubbatu kana nama qaqqabuun tun gaarii miti sila nama biraatti dabarsa. Ayyee ka biraatti dabarsu jirra kun amma. Tama. Ayyee walumaa galatti waa'ee nikaatti wal qabateeti akkuma jenne sanii nama fedhii dubartiidhaa qabu kanii zinaa keessan bu'aa jechuu sodaatu irratti dirqama ta'a jedhanii ulamaa'in galtee sababni isaadha dandeettii kan qabu jechuudha dandeettii waan nyaachisee waan obaasu yoo hiyyeessa maruma hiyyeessaa waan takka daaraa dhadhaataa deemu yoo taate ammoo gaafsanii jalliseetumaan dubartiin fuudhetti yoo kabeelessu taate illee sunillee rakkoodha. Yoo xiqqoo si wannummaan xiqqoo waa nyaatan wanni xiqqoo illee yoo jiraatte wayyeessu. Laakiin wama takka kan kiisiidha waa takka hin qabne hiyyeessummaan waa dalaguu hin dandeenye ka bakka itti irraa waa galchuu hin qabne maali hin qabne ka akkasiidha suni si fuudhee erga sanii mana kaa'ee yoo isin xiqqoo si ka waa hojjettu taate ka maal hojjettu taate qarqaaruu dandeessi. Wal daggafuu biyya Suudiitii biyya Arabaa kana yoo taate xiqqoo si wamaan jedhu. Laakiin hiyyeessummaan wama takka harkaan qabne sun calliseetumaan fuudheetiin galuun sun baay'ee dararaadha. Suutaidhaatumaan dargaggeessi keenya isin hojii uummadha akka hundattu akkuma taatan taati. San boodaan ammoo fuudhallee numa fuudhaan sodaatinaati. Lamaanuu akkasitti wanna godhaa wal bira qabaa jechuudhaaf. Tamaam. Eenyuun dubbisaa? Kaalid moo Huzeefaa dubbisa moo Biliyoon dubbisa moo jarri lamaan dubbachuu didde takkitti jirta tun ammoo eessaan dhufte jamaa. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagaa jirta Huzeefaa? Nagaan jira ustaazii baga jiraattanii nu gammachiisanii. Baga jiraattati illee maaltu jira?
باي ميتي لا فمت بويتي شرط لا إله إلا الله سديتي مي ايوه ايوه شرط محمد رسول الله سديد أسدا ثم علي ريسين دعوة يفهمه سدينة بكاتا أسدا ثم علي hundaafuu kun waan ulamaa'iin ragaalee garagaraa irraa kaasaniitiin wanni shartii laa ilaaha illallah illee gaafa jedhanii waan nabiin rabbiidha alayhi salaatu wassalaam shartii laa ilaaha illallah jedhanii dubbatanii miti beektee waan ulamaa'iin wanni kun ragaalee garagaraa irraa argame ulamaa'ii walitti qabanii dubbatanii shuruuxa nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ergama rabbiiti jedhu keessaa كان شيخ محمد بن عبد الوهاب الأصول الثلاثة كيس دبتني طاعته فيما أمر تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع كجل أنسان شروط كدين سدين دبتني akkana jechuun waan nabi Muhammad alayhi salatu wassalam jedhan san kijibsiisuudhaan maletti at-tasdiiq min ghayri takdhib kijibsiisuudhaan maletti dhugaadha jettee fudhachuudha waan himame at-taa'a min ghayri ma'siyah waan jedhan san nabi rabbiidha alayhi salatu wassalam waan jedhan san tolle jechuudha ajaja yoo taate waan dhoowwaa yoo taate immoo irraa fagaachuudha wal jala seena inni kuni yoo koba tilleen malakkaani garuu wal jala seensan yaachin طاعته yoo jedhame yani طاعته فيما أمر وفيما نهى عنه waan dhoowwe keessatti illee tole jechuudha akkana jechuun waan dhoowwame keessatti ati dhiisu jechuudha eegasani ammoo karaa nabi Muhammadin alayhi salatu wasalam waan dhufeen maletti rabbiin subhanahu wa ta'ala gabbaruu dhabu karaa nabi Muhammadin alayhi salatu wasalam waan dhufee jala deddeemu jechuudha isa kanaadha kan dubbatanii shuruuxa laa ilaaha illallah kan jedhamu sun ammoo torba lakkaa kitaabni baay'een isaadha garuu ibnu baaz rahimahullahu ta'ala risaalaa isaanii xiqqoo ad-duruus al-muhimma li'aammati al-umma jedhamu keessatti al-kufru بالطاغوت أو بما يعبد من دون الله جاني أمور الرتي تربفا علماء دبة سني الرتي تدبلني سديت ولني هندافو على كل حال شروط لا إله إلا الله وكان جل من سن الله والنبي ربي عليه الصلاة والسلام دبة وسنتاني وان استقراء أدلة جل رجالي جرجال جل ديمودان علماء كيسا بسني دبتني دا أكاسي ربي بركاسي هقول تمام زي ما شاء الله غلطنا أما سيجا في لما فرأت مثلا إن شاء الله فجينا في بيجنا كده ساتين دوما أجين دوما ندوما كلام الله فما سنجد تطلع في تاني نما فرأتي ساتين دوا وقت صلاة نما بدور عند توازري مغربا إشارة ثلاثين تدان كوني يو إشارة تدام مقام توازرين ثلاثين أسرين ثلاثين نما مغربا ثلاثين إشارة تدام مقام أكم قدام أما تدام كنا كم ثلاثة ما yeroo hundamoo yeroo gariidha tokko akkata saate yeroo garii yeroo hundamoo akka tasaa yoo taate yeroo maka'e namtichi salaata ka yeroo maka'e salaata laakiin ammoo hagana hunda salaata lash gochuun barbaachisu akka tasaa nama qunnamuu hin danda'a wanni akka tasaa yoo taate suni laakiin aadaa godhatee namtichi mee akkuma ta'e haa ta'u salaanni jedhee yoo rafe sun namtichi ofii isaatii beekaatiin rafe suni kufritti nama geessa eeggachuu barbaachisaadha salaata beekaa sababaa wayii godhanii sababa akkamiinuu dabarsuun hin taatu akkasanitti osoo salaanni dhufaa jira jechuu beekan nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam salaanni akka hin dabarreef jecha jidduu magribaatiif jidduu ishaa'iidha akka hirribarraa dhoowwan nahaa rasuulullah sallallahu alaihi wasallam an innawm bayna almagrib walcishaa jidduu magribaatiif ishaa'ittiin akka hin rafne jedhanii wanni dhoowwaniif sababa sani sababni isaa hirribatuyyuu namaan kuta salaata cishaa irraa jedhaniiti garuu ammoo namni tokko yoo akka tasaadha akkuma tasaa wayii fakkeenyaaf amma ani asraa booda rafee yookaan ammoo
zuhrii booda rafee asraa irratti ni ka'aa jedheetiin rafee yoo taate achumaan hirribni naan kutee ergasanii haga ishaa'iidhaa yoo kan ga'u taate gaafsan akka tasaa yoo taate rakkoodhaa miti yeroo maka'e nabi rabbiin alayhi salaatu wassalaam namni salaata irraa rafee falyusallihaa idaa isteeqadaa jedhan namni dagate salaata takka ammoo irraa rafee falyusallihaa idaa dhakarahaa aw isteeqad yoo takka yoo dammaqeetiin jedhe yookaan yeroo yaadateetiin jedhe yoo daguudhaan taate yeroo yaadate yeroo hirribaan taate ammoo yeroo hirribarraa ka'e sanitti haa salaatu akkaataa salaataadhaa ammoo tartiibumaan salaata fakkeenyaa fi asraa dura godhee magriiba itti aansee erga sana ammoo ishaa itti aanseetiin bifuma saniin salaataa jechuudha akkuma tartiiba salaataa saniitiin akkuma tartiiba salaataa saniin salaataa jechuudha. Akkas maaliif jennaan qadaani akkaataa itti baafamu akkuma sana akkuma tartiiba jiruuti waan ta'eef jecha akkas rabbiin khayraa godhu. Gaafii dabalataatiin qabaa ustaadha. Wantoota dhagayeerra jechuudha. Nama tokko amma salaata fakkeenyaa fi magriiba kaleessaa irraanfateetiniin hin salaanne namni tokko guutumatti irraanfatee ishaa'ii salaatee bulee fajirillee salaatee naannuma amma akka sa'aatii biyya keenya yookaan immoo akka sa'aatii amma biyya arabaa kanatti sa'aatii 9 yookaan sa'a 10 itti yaadate magriiba kaleessaa san hin salaanne. Yeroo magriiba galgala amma har'aa kana eeguu qabamoo yeroo sanitti magriibni isaa yeroo san ta'ee yeroo san salaatuu qaban yeroo amma sa'a 9 yookaan sa'a 10 yaadate. Wallahi isa kana irratti yaada lamatu jira isinii galtee ulamaa biratti yoo guyyaa san osoo hin taane guyyaa biraa yoo yaadateedha walii galatti yaadni ustaad Abbaas fakkeenyaaf magriiba irra dagate torbaan irraa yaadata yookaan guyyaa 3-4 tureetiin yaadata namtichi waan salaatetti fakkaate erga sani ammoo guyyaa 2-3 tureetiin yaadata sa'aatiin inni itti yaadate sa'aatii dhuhriidhaati haga magriibni gahu eegee sa'aatii magriiba irra salaatamoo moo ammoo akkana zuhrii marra sa'aatii zuhrii irra salaataa kan jedhamu. Isa kana irratti haasawatu jira ulamaan gariin sa'aatii magriiba irra salaatuu qabaa jedhanii magriiba achitti aansusaniin hadiisi tokko jira waa'ee qadaati wal qabatee sa'aatii isaa irratti kan jedhu sa'aatii salaataa irratti qadaa baasutti kan wanna jedhu jechuudha. Garuu ammoo hadiisa Bukhaarii keessa jiru suna sahiha ta'e kana keessa yoo isa qabanneetiin jenne falyusalli salaam yeroo ma yaadate sana salaatu waan jedhaniif jecha yeroo ma yaadate sana salaatutu iyyuu muwaffaqa jedheetii yaada wallahu a'lam. انجرتني استاذ عباس مثل ايش بركة ربي بركاته ايه شبكاتنا قبو جيران فكاته ايه تقول سيدا سرينجر خالد جرتا ننجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرتني كم؟ والله أنا قاعد الحمد لله إنه ما جركون وإنه سينغو مالي كي كان انفردن مالي. عليه سوان جت تمرير جرت. قافلة موين كم أستاذ؟ فيا الحمد لله إن بدي. Arra gaafii qopheeffatanii na eegdanii isa TikTok kan bannaan beeka adamticha kanan gaafanneetiin wanna goonettani. Ayyeetti hime walumaan dubbanna silaayyuu maal goonaa miti. Huno Ustaaz Abbaas illee as jiraniiti Ustaaz Amdiin illeen. Ayyee gaafiin kiyya tokkoffaani egaa Rabbiin Quraana keessatti walaa taziru waaziratu wizra ukhraa jedha. Hadiisni riwaayaa Abii Daawuudatti fakkaata. Al-waa'idatu wal maw'uudatu finnaar. Hadiisni jedhu akkamiin Quraana kana wajjinii kan jedhudha.
Gaafiin lammaffaa immoo waa'ee ruuxiitii wal qabatee yeroo baay'ee lubbuun hin duutuu jedhama. Lubbuu yoo hin duune rabbiin malee wanti hin duune uumamni biraanii jira jechuun kennu. Fakkeenyaaf rabbiin quraana keessatti kullu shay'in haalikun illaa wajha jedha. Akkamitti wanni kun kan jedhudha. Ammas immoo Allahu yatawaffa al-anfusa hiina mawtihaa ayatii jedhu sana wajjin illee wal qabsiisaati. Inshallah kana gaafiin kiyya lama. Barakadha. Ayyee. Kan dura gaafate sun hadiisa alwaa'idatu walmaw'udatu finnaar jedhu sani wal qabateeti. Inni suni hadiisa irratti haasawatu jira. Ka hadiisa irratti haasawa san dhibneetuyyuu hadiisa hiika isaa irratti yoo deebine isiin awwaaltuu fi isiin awwaaltu sunii fi akkasumallee ammoo walmaw'udatu jechuun isiin awwaalamtulleen finnaari jechuun ibidda keessaadha kan jedhu zaahiratti akkasi. Zaahiratti akkasiidha. Laakiin maqsuun akkasiidha miti. Hadiisicha wagguu hiikan ulamaa'iin lafdhan akkasittillee amma yaadachuu baadhu isiin awwaaltuu fi isiin awwaaltu daa'ima xixiqqoo yookaan ijoollee shamaraadha dur aadaa arabaa keessatti in awwaalanii fuudhanii awwaalanii isiin awwaaltu sunii fi akkasumallee ammoo walmaw'udaa jechuun duuba akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'ala jedhu san wa idha almaw'udatu su'ilat jedheeti rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbataami wagguu ulamaa'iin fakkaara wa idha almaw'udatu jechuun wagguu isiin gaafatamte jechuun gaafatamuun haqiiqatti kan namticha awwaaleetii jedhanii sigaltee namticha awwaale santu gaafatama haqiiqatti su'ilat jechuun ammoo wa idha almaw'udatu su'ilat jedhee rabbiin subhaanahu wa ta'ala gaafa dubbatu